Abid? Yesus Kristus biyya lafarra gaafa jiru Waaqayyo kam waaqessu ture. Qaama kam waaqessu ture. Waaqessuun dhufne inni biyya lafaa fayyisuu dhufe. Kadhachuu kadhatu Yesus. Hin sagadu. Waaqessuuf sagaduu dhufe kan jedhu hin jiru. Okay, ragaasii kannu. Ergamuun isaa sagaduuf kadhachuuf miti. Ergamuun jenne Yesus Kristus kadhataa ture moo sagadaa ture moo sagadaan turre? Sagadaa ture. Maaliif kadhate? Waan fadheef haa kadhatu maal waan kadhateef waan kadhachuu ture moo kadhachuun ture Waaqayyo abbaa inni? Sababii cubbuu keenyaaf kadhateera. Eenyu kadhate? Ilma kadhate moo abbaa kadhate? Abbaa isaa kadhate. Goobas abbaan isaa Waaqayyootu waaqa kadhate moo namaatu waaqa kadhate? Namummaa foonitiin abbaa isaa kadhate. Kan kadhatu kun nama moo waaqa? Namummaadhaan kadhate. Namummaan jedhu nama jedha nama kuma takkaa fi 300 jira namummaan jennu. Namaatu ilmi kun nama moo waaqa? Ilmi kun Waaqayyoodhas namas. Namaatu waaqa kadhate moo waaqaatu nama kadhate? Waaqayyootu namummaadhaan kadhate, namummaa foonitiin kadhate. Kan kadhatamu sana eessa ture? Abbaa isaa samii gubbaa. Okay, abbaan samii gubbaa jiru san nama moo waaqa? Waaqayyoodha. Waaqayyo bicha. Waaqayyo tokkicha waaqarra jiru malee waaqni biraan jira? Ilmi isaas Waaqayyoodha qaamaan. Waaqa lama jechuu. Abbaa fi ilmi waaqummaan isaanii tokkodha. Kan waaqarra jiru san kadhatee mi Yesus? Eeyyeen abbaa isaa kadhate. Kan waaqarra jiru san takkaa biyya lafaa dhufe? Dubbateera. Dhufee siin jedhe dubbateen jenne. Ilma isaa yeroo qaamaan hin dhufne personaaliin lafa gad hin buune. Yeroo Yesus lafarra jiru Waaqayyo abbaan eessarra ture? Samii gubbaa. Waaqayyo samiirra jiru san malee waaqni biraa hin jira? Ilmi isaas Waaqayyoodha. Eeni jira naan jedhe Waaqayyoon bira? Waaqayyo tokkicha abbaa waaqarra jiru san malee waaqni dhibii kan biraa jira? Ilmi isaan jira kaa namoonni isnu adaan hin dhiisu. Namni malee. Ilma naan jechuu jirtaa bar waaqana ilma yeroo jettu kana ilma jechuu jirtaa waaqa jedhe naan jettu an ilmaa sin gaafanne. Waaqayyo tokkicha waaqarra jiru san malee lammii tantoo waaqni biraa jira moo hin jiru? Eenyuun tokkichi inni samii gubbaa jiru sun? Waaqayyo abbaa. Ilmi isaa eessa jira? Ilmi isaa lafarra jira. Bakka fayyina keenya nuuf erge ka. Haa ergu erge beeke waaqaatu ergama moo namaatu ergama? Waaqayyo ilma qaba jettanii amantu? Ilma jechuun siifin hima ilma jechuun siifin hima. Ani waaqni ilma qaba jedhee nama nu dura ilmuma kanarra walii gali. Yesus ilma malee waaqa miti irratti walii agallu. Waaqayyo tokkicha Yesus biyya lafaatitti erge malee waaqni biraan ni jira. Ilmi isaa inni ergamee dhufes Waaqayyo dabar. Okay, kanaafuu waaqa meeqa jira? Qaamaan lama waaqummaa tokkoon. Okay, maaliin tokko Yesuusii fi waaqni? Addunyaa uumuudhaan jiraachuudhaan bara guutuu jiraachuudhaan wal bukkee wal bira. Addunyaa kan uume Waaqayyo akka jedhu Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha seera uumamaa keessatti. Eeyyeen. Yesuusidhaan uume karaa ilma isaa uume. Karaa ilma isaa uume eenyu kan uume abbaan pilaanaa kan waan kana raawwate eenyu? Uumuu kana keessatti abbaanis ilmis jira. No, Waaqayyoon jalqabatti banti Waaqayyo kan jedhame abbaadha moo Yesus? Waaqayyo kan jedhame abbaadhas ilmas. Ragaa. Ayyee. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sagalicha ofiisaa iyyuu Waaqayyo. Aboo waan sagalee sin gaafanne akkas waan sagaleetiin na deema yaa goobasiin kun ansa sin hin jenne lammii maal taate? Sagalichi Yesus mataa isaati. Sagalichi eenyu? Sagalichi maqaa ilma Waaqayyooti. Sagalichi eenyutu Yesus hin jee? Wangeelatu jedha. Wangeela san irratti eenyu dubbate? Warri barreessan gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin. Eenyurraa fuudhanii barreessan? Gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin. Gaggeessaa hafuura Waaqayyoo eenyurraa fuudhe? Waaqayyootu isaan filate. Yesus Kiristoos ani sagaleen ture jedhee beekaa? Ilma Waaqayyoon ture jedha sagalichi immoo ofiisaa iyyuu Waaqayyooti. An sagaleedha jechuudha naannoo ilmatti hin deemin kaa. Yesus Kiristoos sagaleen ture jedhee beekaa barsiisa isaa keessatti guyyuma tokko. Sagalichi sun akka Yesus hin ta'e bartoonni dhugaan hubaaniiru. Ansa siin hin jenne barnoota kana barattoonni Yesus eenyu barnoota Yesus hin barsiisin eessaa fidan isaan? Barsiisaniiru. Eessaa fuudhanii eessaa barsiisan barnoota kana barsiisaanis kan karaa dhugaa kan karaa Waaqayyoo barsiisu Yesuusi. Barattoota miti barsiisaan Yesuusi kan barsiisu yoo Yesus ani sagalee Waaqayyootiin ture hin jedhin eessaa fuudhanii barsiisan isaan?
Inni gaafa dhufu wanta hundumaa isinitti numa isin barsiisa isin qajeelcha jedheen. Ansan hin jenne Yesuus Kiristoos waan hundo biyya lafaa barsiisee deemeemi. Hafuurri qulqulluun yeroo dhufu wanta hundumaa isin barsiisa jedheen. Kanaafuu Yesuus hin barsiifne jechuu hafuura qulqulluu barsiisee malee barattoota. Waan Yesuus barsiisan hafuurri qulqulluun ni yaadachiisa. Yesuus biyya lafaa irratti barsiisee moo hin barsiifne jedhe biyya lafaa irratti. Barsiiseera ilma Waaqayyoo ta'uu isaa sitti himeera. Waaqayyo Yesuus ani sagaleedha jedhee beeka guyyuma tokko. Ani ilma Waaqayyoo tufiin jedheera. Ansan sin gaafan Yesuus hafu sagaleedha hoo jedhee beekaa jedhe Yohaannis takka takkarraa. Anaaf kan dhugaa ba'u jira jedhe. La ilaha illallah akkamina dura deemasa gurbaan maaluma taane ibsa nagaan isiniif haa ta'u ibsaa noo maal ta'e. Okay mesirraa wangeelatti nachita baraa qoy waa si gaafadha. Yesuus Kiristoos waaqani qabu moo hin qabu? Duratti isinitti meera abbaan iyyuu Waaqayyo ni qaba ilmis Waaqayyo ni qaba abbaa isaa isiniin jedheera. Waan jedhe Yesuus waaqani qabu moo hin qabu? Ni qaba hin qabu jedhime. Abbaa qaba abbaan isaa sun immoo Waaqayyoodhaa qaba. Okay Yesuus kanaafuu waaqani qabaami? Eeyyen. Okay ni qaba. Waaqayyo abbaan hoo waaqani qaba? Eeyyen. Okay naafidi Waaqayyo abbaan bakkuma inni gartee yaa Waaqayyo kan koo bakka Waaqayyoon waa Waaqayyo kan koo itti jedhu. Waa'ee ilmaa garuu jedheet ilmis. An waa'ee ilmaa sin gaafani. Akkuma Yesuus Kiristoos yaa abba yaa Waaqayyo koo jedhu bakkuma Waaqayyoonis abbaan san yaa Waaqayyo koo jedhu jira hin jedhe. Elaa yaa Waaqayyo koo jedhee akka keessanitti hin dubbanne garuu ilmichi Waaqayyo ta'uu isaa dubbateera. Okay gaafii bira. Waaqayyoon abbaan ni ergamoo ni ergama. Waaqayyo abbaan hafuura qulqulluus kan ergu isadha ilma isaallee kan nu ergu isadha. Waan jedhe garuu ilma isaa abbaan ni ergama moo ni ergaan jedhe. Fayyina keenyaaf nu ergeera ni ergamu. Hin ergamu. Yesuus ni ergamoo ni ergama. Abbaa waan ta'eef jechuudha. Yesuus abbaa ni ergaa. Yesuus abbaa ergee beekaa guyyuma tokko. Eessatti erge? Bakkuma feetetti. Lakkin argine dubbifne. Goobas kanaafuu Yesuus ergamaadha malee ni ergama malee erguu danda'u jechuudha. Yesuus Waaqayyoon ni kadhatamoo hin kadhatu? Fayyinaaf nu ergameera addunyaadhaaf bara. Ani sin dinne sanumaa isaatti haa ergamu. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ni kadhata itti booyamoo hin boo Waaqayyo abbaa kadhatamoo hin kadhatu? Itti boo'u. Waaqayyoon kadhachuun isaa waan kanaan dura yeroo nama ta'e dhalatutti kadhate amma kadhachaa hin jiru. Amma akka waaqarratti kana Waaqayyo isin kadhu waan biyyuma lafaarra gaafa jiraatu dhiista biraatti hin deemnu. Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti Waaqayyo abbaa kadhatamoo hin kadhatu? Kadhachuun isaa eenyuuf nuuf kadhate barnuuf jedhee kadhate bar. Ofii isaati yaa abbaa koo xoofoo dhiphina kanarraa kaasi Elooyi lamaa sabaqtani maa kana na dhiifte yeroo jedhu isiniif kadhachuu jira moo ofiif kadhachuu jira? Nuuf kadhate ragaa qaba ragaa nuuf jedhee dhiphate. Okay naa himika Elooyi lamaa sabaqtani jechuu maal jechuu? Waaqayyo ko maaf na dhiiste jedhee. Okay maali? Okay ofiif kadhachuu jira. Okay bakki kuni ofiif kadhachuu jira moo kadhachuutti hin jiru ofii isaatiif? Nuuf jedhee nama waan ta'eef nuuf karaa biraatu waan ta'e no jechi gartee maaliif dhiifta isaan jechuu jira moo maaliif na dhiifta anaa kana Yesuus ilma kan kee jechuu jira? Sababbii maaliitiif dhiphachaa jira yeroo yaa sababbii isin jedhe waan fadheef haa dhiphatu an waan si jedhe ofii isaatiif Waaqayyoon kadhachuu jira moo kadhachuutti hin jiru? Kadhachaa jira nuuf jedhee. Naa deebiste kadhachaa waan fadheef haa kadhatu. Okay Waaqayyo abbaan Yesuus isiniif kadhata? Waaqayyo abbaan Yesuus isiniif kadhata? Isa dhagaa jedhe. Isiniif kadhata hin jedhe Waaqayyo abbaan Yesuusin itti booyee Yesuus. Hin kadhanne inni. Hin kadhatu jechuudha. Kanaa caalaa jechuudha. Tokko ni kadhata tokko hin kadhatu jechuudha. Waaqayyo abbaa caalaa jechuudha asirrattis. Okay. Bareeda. Okay. Yesuus karaa Waaqayyo barsiisa moo karaa ofii isaa barsiisa? Yesuus anatti amanaa jireenya baraa qabdu jedhe. Akkas hin jenne. Yesuus Kiristoos karaa ofii barsiisa moo karaa Waaqayyo abbaa barsiisa? Karaan Waaqayyo karaa isaati bar. Kan akkasiin hin jenne. Yaa barsiisa dhugumaan karaa Waaqayyo barsiifsa jedhanii moo dhugumaan karaa kan kee barsiifsa jedhaniin? Yesuus wangeela Waaqayyo lallabuu dhufe wangeelichi immoo kasaatii miti beeke nin beeka wangeela Waaqayyooti kan isaatii miti manni Yesuus itti sin yaamus mana abbaa kooti jedhe mana isaatii miti waan jedhe Yesuus manni abbaa isaa kan eenyuti? Yesuus Kiristoos
banna dura deemu jirta na jala deemu Kan isaa kan eenyuti? ragaa usin gaafanne onuma takka Yesuus Kiristoos karaa Waaqayyoo barsiisa moo karaa Seexaana barsiisa? Ragaa naa kenna waan dubbattan kan. Naa deebisi kaa dura yooti diddeen sii kanna karaa Seexaana barsiisa moo karaa Waaqayyoo barsiisa? Karaa gaafa jennu akkamiin fudhattan isin? Aboo karaa ammas karaa wallaalte waan sin jedhe Yesuus karaa Waaqayyootitti yaama moo karaa Seexaanaatitti nama yaama? Angelle. Karaan kun maal inni? No deebisi gaaboo hin didini maal taate sa? Dhuguma karichi maal inni karaa waa'ee maaliiti? Deebisan kan wangeela banadhu. Naayee karichi waa'ee maaliiti karichi? Karicha gara jannataa nama geessu? Karaa eenyu barsiisaan jedhe boo hin diddeemmati karaa Yesuusis. Inni fi abbaan tokko waa'ee abbaa Ani san isin gaafanne karaa eenyu barsiisa Yesuus Kiristoos. Wangeeluma keessan kana diddaniin boo. Fidaan hin dubbifna walum. Yaa ummanni didee kam goona boo. Gaaffii nan qaba. Karaa kana diddeemin. Okay, kunoo akkana jedha. Wangeela gartee wangeela Marqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 si dubbisa. Warri ergaman dhufanii yaa barsiisaa ati dhuga qabeessa akka taateen hin beekna. Nama tokko illee hin sodaattu. Karaa Waaqayyoo dhugumaan barsiiftoo. Ameen jedhime. Ameen. Karaa eenyu barsiisa? Karaa Waaqayyoo jechuun karaa ilma isaati. Karaa ilmaa kana ammoo gara akkasiin jedhu. In fidda ragaa akkasii. Yesuus Kiristoos karaa isaa barsiisa moo karaa Waaqayyoo abbaa barsiisa? Karaa akkamittiin karaa gara Waaqayyoo kana? Irraan sii deebi ammas. Gartee warri ergaman dhufanii yaa barsiisa. Barsiisaan kun eenyu? Lukaas meeqa Lukaas Marqos 12:14 irra. Marqos 12:14. Gaaffii waa'ee mootii gabbaruu. Warri ergaman dhufanii yaa barsiisa. Achi dhuga qabeessa akka taatu nu beekna. Nama tokko illee hin sodaattu. Eenyu sodaattu jedhanii? Nama tokko illee hin sodaattu jedhanii. Hin sodaattu jechuudha bara. Karaa Waaqayyoo dhugaadhaan barsiifta malee nama waliin caalchiftu. Egaa mootii warra Roomaatiif gibira baasuun seera moo seera miti? Gibira baafnuu fi moo dhiifnuu jedhanii. Inni garuu of arguu dhabina isaanii baree maaliif na qortuu? Horii ittiin bittanii gurgurtan tokko naafidaa jedheen. Birrii illee qabu naafidaa jedheen. Naan ilaala ittiin jedheen. Yesuus Kiristoos karaa Waaqayyoo barsiisa moo karaa ofii barsiisa? Karaa Waaqayyoo abbaati moo karaa isaa barsiisa? Karaa Waaqayyoo dhugaadhaan. Kanaafuu karaa isaatii mitiimi? Karaan Waaqayyoo kun akkamittiin karaa Waaqayyoo san deema namni? Goobazii xiyyamaa kana taata lammii maal jedhamu? Karaa Waaqayyoo sun akkamiin deema? Gaaffii salphaan si gaafate gaaffii. Karaan Waaqayyoo sun akkamiin deema? In barsiisa akkanaan dagalee barnoo Yesuus dhugicha Waaqayyoo irraa dhagee biyya lafaatitti himee kana raawwadha akkana godha akkasin godhina kanarraa fagaadha akkana sagada akkana kadhadha abba kana jechuun karaa jechuun barnootuma inni barsiisu kanaatu karaa Waaqayyooti jechuun karaa Waaqayyoo kan jireenya bara baraan nama geessu san barsiisa. Karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyu gara? Barkanuma deebisme Yesuus Kiristoos karaa Waaqayyoo tokkicha abbaa san barsiisa moo karaa Seexaana barsiisa? Karaa gara abbaa deeman karaa Waaqayyoo abbaa jechuun immoo kanaafuu karaa Waaqayyoo kamii barsiisa Yesuus? Karaa abbaasaa. Karaa abbaasaati. Karaa isaatii mitiimi? Karaan isaa karuma abbaasaati tokko abbaa fi ilmi tokko. Fidi karaa kiyyaan barsiisa karaa Waaqayyooti miti kan jedhu. Abbaa fi ilmi tokkodha. Ansa siin hin jenne maaliin tokko? Waanuma hundaanuu. Karaan kun keenyutu kan Yesuus moo kan abbaati? Kan abbaa fi kan ilmaa tokko wanti. Hin jedhu karaa Waaqayyoo jedhe karaa keenya barsiifnan jenne. Kan ilmaa hunduu kan abbaati kan abbaa hunduu kan ilmaati. Ilma jechu jirta amma ilma naan jechu jirta bar ilma naan jechu jirta abbaan ilma moo abbaadha? Abbaan abbaadha ilmi abbaa. Kanaafuu Yesuus ilma malee abbaa miti ka.
Abbaasaa waammachaa jira abbaasaa. Abbaa waammata malee ilmaatu abbaa waammata malee abbaan ilma ni yaammata. Ilmi eenyudha inni waammachaa? Ilmi Yesuusi. Eenyudha inni? Ilmi Yesuusi kan karaa Waaqayyoo eenyudha barsiisu. inni ilmi kun? Ilmi Yesuusiin sin jedhe. Ilma isaati miti? Ilma malee Waaqaa miti ka. Waaqayyo ilma qaba kaa? Waaqaa miti. Akkuma wangeela keetiitti si deeman jechuun akka quraanaati akka wangeela keetiitti asitti ilma sin jechuu akkuma jira. wangeela kiyyaattuu deemi. Akkuma wangeela kiyyaattuu. Warri gartee hojiirra warri hojii rabbiitti ati ilma shayxaanaati moo akka wangeelaatti ilma shayxaanaati moo ilma Waaqayyooti bas. Waaqayyo ilma qaba moo hin qabu? Hin qabu Waaqayyoon ilma. Qaba. Hin qabu. Ragaan qaba. Jaartiin isaa too eenyu? Waaqayyo ilma argachuudhaaf dirqama fuudhuun irra hin jiraatu. Waaqayyo hin dhalu ilma tokkicha. Okay, ni tolf okay naa deebe. Ilma ni dhalche. Amma fakkeenya ani dhiira ni dhalcha dubartiirraa. Waaqayyoon dubartiirraa dhalche moo ni tolfate moo ni uume moo ni guddifate? Eessaa dhufe inni Waaqayyo kun? An Waaqayyo sin hin jenne amma naa deebis ilma oguu jettu an ilma niin qabaanis Waaqayyoonis ilma ni qabaami. Eeyyan Waaqayyichi eessaa dhufe? Waan sin jedhe ta Waaqayyoo saniif ta deebis dura ta ilmaa ka. Ilmi kuni qunnamtii saalaa akkuma nuti dhiirri goonuu godhee argate moo ni tolfate moo ni guddifate? Akkuma isaa kan ture isa bira. No, akkam godheeti Waaqayyoon ni tolfate moo? Akkuma isaa kan ture. No, waan ture miti. Waaqayyo waan sin ilma naan jette. Ilma jechuun waan guyyaa keessaa argamu. Waaqayyo tolfate moo Waaqayyo dura ture moo ni guddifate moo qunnamtii saalaa godhee argate? Hayyee Waaqayyo hin dhalu garuu ilma qaba gaafa jedhamu. Goobas. Kan akka isaa kan ta'e sin hin deebisa. Akkamiin tokko? Ragaan sin hin na gaafattan kan sin hin deebisa. Deebisa. Waaqayyo hin dhalchu ilma qaba gaafa jennu immoo akkuma isaa jiraataa kan ta'etu jira jechuudha. Eessa ni arraan si dhalchee jedhaan hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti. Ibroota. Ayyee. Arraan si dhalchee jedheen eenyutu dhalchee Yesuusi? Ayyee ilkinoo ilaalla ibroota 5 miti? No 5. Ayyee. Karaa biraatiin faarfannaa 2:7 jechuudha. No ta faarfannaatti dhis kanuma deebis kakuu haarawaa tan. Ibroota 5. 5 yaa. Ibroota 5. Ayyee. Kiristoos akkuma hangafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa waliin qabanne garuu Waaqayyo isa ati ilma kooti. Ati ilma kooti jedhee miti. Okay, jedhi is okay itti fufi fixi. Eenyuun ati ilma kooti jedheen? Aboo jedhi Yesuus ma jedhi Ibroota nama jedheen. Eenyuun ati ilma kooti jedheen? Jedhiin siin jedhe kanaaf maqaan hin jiru achirra. Jira kinoo itti fufi. Okay, itti fufi fixiin siin jedhe fixi ka anaarra si fidee miti waanumaan an si fidee waan. Ayyee isiniin dubbisa irra deebiin isiniin dubbisa. Kiristoos akkuma hangafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa waliin qaban garuu Waaqayyo isa ati ilma kooti jedheen Kiristoos isa jiruun ati ilma kooti. Waan siin aboo. Si dhalche. Okay, goob naa dhaabbadhu eenyuutu arraan si dhalche jedheen Yesuusin. Kiristoos isa jiruun ati ilma kooti jedheen. No akkasin jedhu eenyuutu arraan si dhaggeeffadha afaan arraan si dhalche arraan yeroodhaa miti arraan si dhalche eenyu jedheen. Harruma argame harruma. Ani afaan Oromooti. Wanni kiyyaasa wanni narra kaa'e maalo. Taaptaap godhamee jirana wanta narra kaa'ee jira. Hin cufadhaa arraan si dhalche eenyu jedheen. Ilma isaatiin jedheen ilma isaa isa jiru. Eenyuutu arraan si dhalche jedheen jedhe boo. Abbaatu jedheen. Okay, abbaan siin dhalche jechuu maal jechuu? Ani har'aan si dhalche jechuun ati har'a mootii naa taataa. Ilma kooti. Mootii naa ta'a. Ati masii taataa. Yesuus addunyaa biittaa. akkasin malee waan biraan jiru. Aboo afaan arraan si dhalche siin dhalche jechuu maal jechuu? Ani har'aan si dhalche kan jedhuun qaama jiruun har'aan si dhalche jedhuun ilma isaa ta'uu isaa. No waan jiru anaatu arraan si dhalche jechuu maal jechuu? Hayyee ati har'aan si dhalche naan jette har'aan argatte. Afaan Oromootiin si baasa afaan Oromoo. Maariyaam ni dhalte moo ni dhalchite? Isheen Maariyaamidha. Maariyaam Yesuus ni dhalte moo ni dhalchite? Ni deesse. Ni dhalchite moo ni dhalteen sin jedhe boo lamaanirraa naa deebisi. Ni dhalte. Ni dhalte. Waaqayyoonoo maal godhe?
ilma isaa beeksise akka ilma isaa ta'uu isaa mul'isu. Afaan Oromooti amma afaan Oromooti seerluqa afaan Oromooti. Mul'isuu jechuudha. Na dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu. Beeksisuu. Na dhaggeeffadhu wallahi biyya lafaa na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Ati haadha manaa ni gizi haadha manaa fute ni dhalchitamoo ni dhaltati. Ani namadha namu namu suman gabre seera afaan Oromooti waan dubbisu jira afaan Waaqayyo naaf hin ta'u kun afaan okay waan kun waan dhugaati moo sobaati Waaqayyo ni dhalchamoo ni uuma Waaqayyo dhalchuu hin dhalu ilma isaatiin ani kanaafu kijiba kanaafu Yesuus Kiristoos hin dhalchine Waaqayyoon miti jira akkuma isaa kan turedha kijiba okay Waaqayyo ni dhalchamoo hin dhalchu kana maatitti akkuma isaa kan jirudha ilma isaa ani har'an si dhalte jechuun inni mootii ta'uu isaa masiihii ta'uu isaa an kana raasiin an afaan Oromoo si gaafachuu lammii kiyya Waaqayyoon akkuma Abu Mu'aaz dhalchamoo hin dhalchu ani kanaaf akka anaaf Waaqayyoo fi nama walitti fiddanii an afaan Oromoo si gaafachuu afaan Oromooti wangeela keetu arraan si dhalchee jedhan Abu Mu'aaz jedha Waaqayyoon ni dhalchamoo hin dhalchu akka namaatitti ayyee ati waan hin jirre aboon adeebisee afaan seerluqa afaan Oromoo si gaafadhe lammii waan hin jirre miti kan fidde